Akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Qophii Imaltuu ABS xurree jijjiiramaa jedhu kanaan gara kutaa magaalaa Dambalaa Aanaa Malkaa Adaamaatti yaadaan isin imalchiisne icciitii milkaa'ina hojii Shinshaanoo lafaa waajjira lafaa aanichaan hojjetame isin daawwachiisna. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Qopheessee dhiyeessaan Alamuu Hirphaa, Gulaalaan qophii Jamaal Kadir, ogeessi kaameeraa fi gulaalaan suur-sagalee Oliifan Tasfaayeeti. Kutaa magaalaa Dambalaatti Aanaan Malkaa Adaamaa aanaalee 19 magaalaa Adaamaa keessaa tokko yoo taatu zoonii misoomaa 7 fi garee misoomaa 69 caaseffamte baay'ina uummataa 15,200 ol of keessatti qabattee argamti. Aanaan Malkaa Adaamaa caaseffama riijiyoopoliitiyaan aaraatiin gandoota baadiyyaa hedduu of jalatti hammattee kan hundoofte yoo taatu kaabaan aanaa Dagaagaa, kibbaan aanaa Wanjii, dhiyaan bulchiinsa aanaa Lumee, bahaan bulchiinsa aanaa Irreechaan daangeffamtee argamti. Bulchiinsi Aanaa Malkaa Adaamaa dhimmoota madda komii hawaasaa ta'an danqaa bulchiinsa gaarii ta'uun gangalatanii dhufan waltajjii marii hawaasaa sadarkaa adda addaatti geggeesseen adda baafate keessaa tokko Dhimma Shinshaanoo fi Regularizationii ijaarsa seeraan alaa dambiin duraa fi qabiyyee duriiti. Rakkinicha hundeerraa furuun gaaffii uummataa bara dheeraa deebisuuf hooggansi siyaasaa fi ogeessi teeknikaa aanichaa caasaa kutaa magaalaa Dambalaa waliin qindaa'uun hojii Shinshaanoo eegaluuf dursanii waltajjii uummataa uumuun dhimmicha irratti uummata waliin waliigalteerra ga'uu bulchaan bulchiinsa Aanaa Malkaa Adaamaa obbo Magarsaa Dabalee ni dubbatu. Beekamu aanaan keenya bal'inaan ijaarsiin alaa keessatti baay'ata jechuudha. Jalqaba irratti kallattii bulchiinsi magaalaa Adaamaa kaa'een almost naannoo ji'a tokko hin caalu jechuudha. Hojiin kun hojjetame. Hojii kana gaafa jalqabnu mariin uummataa ka'umsa jechuudha. Uummata wajjin mari'annee uummanni sadarkaa yaadatti irratti walii galee erga uummanni irratti walii galee booda koree uummataaf filatame. Koree kobii koree Shinshaanoo kan jedhamu hin filatame. Sana booda sadarkaa yaadatti uummata wajjin walii galameeti gara hojichaatti galamee jechuudha. Haaldureewwan jalqabaa isa kana xumurreetti gara hojii gallee jechuudha. Kanarraa kan erga uummata wajjin walii gallee booda yaa dabree qormaan itti xiqqaan jiraatus uummanni jalqaba waan amaneef waan mari'atee yaadan irratti walii galeef iddoo daandiiwwan banamuu qaban ofumaa isaatii banuu eegalee jechuudha. Iddoo baay'een isaa kan baname uummataani waanuma maashinii luudaraa wal qabatee waan xiqqoodha kan deeggarra innis uummanni amanee maallaqa walitti qabatee jira koree isaatiin isumarraa kaameeraa hawwatee tamma hojiin hojjetame kun bal'aan isaa hirmaannaa uummataatiin kan hammatame jechuu dandeenya. Kana jechuun maalidhaa uummanni yoo amane hojii barbaade hojjechuu akka dandeessu agarsiistudha jechuudha. Kuni Shinshaanoon kun hojii biraatillee gaafa uummata wajjin walii galtee hojjete hojii kana olii hojjechuullee akka dandeenyutti kan itti agarree muuxannoo Shinshaanoo qofa osoo hin ta'in yoo uummata wajjin mari'atte hojii kamiyyuu mo'achuu injifachuu bu'aa qabeessa akka taatu kan itti agarreedha jechuudha. Kanaaf nutis hojii kana keessatti koreen adda addaa hin jira. Deeggarsi kutaa magaalaa, waajjira lafaa, hojii raawwachiisaa karaa biraatiin immoo sadarkaa keenyatti nutis akka bulchiinsaatti waajjirri lafaas maandisoonni keenyas baay'ee itti dadhabaniiti jechuudha. Kanaaf deeggarsa hunda galeessa waan ta'eef magaalarraa koreen qindeessituu magaalaa hordoffii guyyaa godhanii jechuudha. Karaa biraatiin adeemsa isaa keessatti illee rakkoolee jiran guyyaa guyyaan oolman laalama sadarkaa kutaa magaalaatti qoratamaa rakkoolee jiru adda baanii deeggarsi godhamaa kan ture waan ta'eef kanarraa kaanee hojii agartan kana haala miidhagaa kanaan hojjennee jirra jechuudha. Jiraattonni aanichaas gaaffiin isaanii bara dheeraa deebii argachuu isaatti gammaduun koree hawaasa bakka bu'uu filachuun milkaa'ina hojichaaf waajjira lafaa aanichaa cinaa dhaabbachuun pilaaniin misooma qe'ee yookaan LDP'n qoratamee dhufe osoo hin dabiin osoo hin cabiin akka lafarra bu'u fedhii ofiitiin manaa fi qabeenya ofii diiggachuun
hojicha tumsan. Koreen hawaasaa, hooggansi siyaasaa fi maandisoonni waajjira lafaa Aanaa Malkaa Adaamaas haala kanaan yoo waliin socho'anii hojjetan ija kaameeraa keenyaan ilaalleerra. Koreelee hawaasaa maandisoota waliin hojii Shinshaanoo kana hojjechaa jiran keessaa obbo Barakat Daddafoo fi obbo Ashabbir Kabbadaa imaanaa uummanni nutti kenne galmaan ga'uuf calaqqee faayidaa dhuunfaa tokkoon alatti dambii fi qajeelfama qofaan raawwachaa jirra jedhan. Akka duraanii sani achi qabii as qabiin hin jiru. LDPtu jira waan ta'eef. LDPn koordineetii kaa magaalatuuf dhufee kaa sanumarraan hanni harkifama gara kaanii deemi gara kana deemin hin jiru. Maal jenna LDP dha ka pilaanii haarawaa waan ta'eef isuma lafa kaa. Pilaanii malee hin hojjetamu waan ta'eef kanatu jira. Misoomni kun dhufuun isaa tokkoffaa deessuun jiraachuu dandeessi, namni dhibamee jiraachuu danda'a, karaa barbaanneen ba'uudhaaf akkaataa pilaanii amma nuu ba'e kanaan waan gaariirraa fi haala bareedaan jiraachuu isaati. Gara raawwiititti gaafa dhufnu akka aanaa keenyatitti raawwii bareedarra jira jechuudha. Amantaa uummataa akkamitti biraan gahaa jirtanii, akkamitti fudhachaa jirtanii, akkamitti hojiirra oolchitan kan jiru. Kanaaf garuu amantaa uummataa akka hojmaatatitti itti hojjechaa jirra. Akka hojmaatatitti hojjechaa jirra. Ogeessota waliinis walii galteedhaan hojjetamaa jiraachuu isaati. Amma akka raawwiititti raawwii dhumaatitti gaafa laallu Shinshaanoon barbaachisummaa isaa uummanni amanee, misoomni barbaachisummaa isaa uummanni amanee kan keessatti seenamee rakkoo tokko malee kan keessatti seenamee ta'uu isaa. Itti gaafatamaa waajjira lafaa Aanaa Malkaa Adaamaa obbo Lammii Hemmee hojii Shinshaanoo kanaan bilookkii 50 fi cittuu lafaa yookaan parsilii 925 raawwachuuf karoorfatanii onkololeessa tokko bara 2017 hojicha eegaluun hanga sadaasa 20tti bilookkii 52 fi cittuu lafaa 930 raawwachuun abbootii qabiyyeef dabarsinee lafa kennuu eegalleerra jedhu. Jalqaba hojii Shinshaanoo kanatti oduun galin marii uummataa bal'aa akka Aanaa Malkaa Adaamaatti gaggeessineen uummannis fedhii kana marii irratti walii galee bal'inaan dhimma Shinshaanoon kun maal akka ta'e itti amanee ofii isaatii fudhatee iddoowwan daandiin gubbaarra jiru kanarree fedhuma isaatiin mana isaa irraa kaafatee kanaan karaa hojii kanatti gara bal'inaan kan itti kufne jechuudha. Karoorri keenya bilookii 50 raawwiin 52 parsilii ammoo 925 raawwiin keenya immoo 930 achi keessatti parsantii 100 oliin xumurre jechuu dandeenya jechuudha. Hojii kan erga eegalle gana ji'a tokkoof guyyaa akka guyyaa 20 hojiin bal'aan bilookii 50 fi raawwii parsilii 930 kun karaa hirmaannaa uummataatiin kan koreetiin kan hojiin kun hojjetame jechuudha. Hojii bal'aan akka aanaa keenyatti hojii Shinshaanoon kun asirraa irree mootummaan galii guddaa akka argatuuf uummanni irree fedhii isaatiin kan galii mootummaa kanas amanee kaffalaa jira jechuudha. Kanaaf hojii kanarreen ammas parsantii kanaan geenye hin ta'in bakkee hin geenye jira xumurree parsantii 100 karaa uummanni itti gammachuu danda'uun faayidaa uummataa kana uummata harkaan geenye parsilii kanarree dafnee iddoowwan ittiin geenye jira. Iddoowwan immoo hojiiraa siqiinsa ittiin gaggeessanii jira. Isas hojiiraa siqiinsa gaggeessinee yeroo gabaabaa keessatti torbee kana keessatti hunda isaatu parsilii 930 kan uummata harkaan geenye jennee nus kan karoora qabannedha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti aanaan Malkaa Adaamaa aanaa magaalota duraan aanaan kun akkuma beekamu aanota afran bara 1999 magaalaa jala galee hanga amma iddoo Shinshaanootti eegalamne amma jechuudha. Bara kana eegalee bara kana immoo akkuma eegalee akkuma agartan Shinshaanoon karaa bal'inaa qabuun karaa siyaasaa qabuun hojiin kun karaa qulqullinaa qabuun karaa ariitii qabuun karaa baay'inaatiin karoora mootummaan keenya nu kennan keessa baatu jirra jechuudha. Icciitiin milkaa'ina hojii kanaa maali jechuun gaaffii ABS dhiyeesseef obbo Lammiin akkas jedhu. Keenya icciitiin milkaa'inaa hawaasa wal cinaa hiriirsisnee koreen iddoowwan naannoo keessa galu keessatti
walitti qabee uummata mariisisee iddoo isaatti uummanni waltajjii bal'aa caalamoo naannoo waan shaayii bunnaa naannoo isaati irratti hojiin kun akka milkaa'u uummanni komii tokko malee karaa seeraaf qajeelfama qabuun ijaarsa seera alaa karaa seeratti fiduudhaaf dambiin dura seerri akka deeggaru ta'uusaa karaa guutuu ta'een koreen keenya erga hubateen booda uummata gadi bu'ee kan amansiisee uummanni irree karaa bal'ina qabuun ofitti fudhatee sirriidhaa gaafii yeroo dheeraa gaafachaa ture nu deebi'ee jira. Ammas immoo seeraaf qajeelfama dhaabbatamee hojjechuun kun hojii gaarii fidee jiru. Hundaaf ijuma tokkoon deemamaa jira waan ta'eef akka aanaa keenyattis wanni seera ala hojjetamus hin jiru jechuudha. Karaa iddoon komiin irra jiru dafnee kaannee komii san dafnee deebisnee uummanni akka isaa galutti koreen irree nu bira nu cinaan dhaabbatee hooggansi nu cinaa dhaabbatee caasaa nageenya keenya wal cinaa diriirsinee akka inni komii isaa irree akka itti ilaallu deemnee iddoowwan seeraan olitti dhufu yoo ta'e akka keeffifamu kan seera ala hin taane yoo ta'e immoo achumatti himamee uummanni ofitti amanee karaa uummannis ifa ofitti amanee kan deemu ta'uu isaati jechuudha. Hojii Shinshaanoo Aanaa Malkaa Adaamaatti geggeeffamaa jiru wanti adda godhu bal'ina daandii keessaa yoo ta'u daandii abbaa meetira 15 hanga daandii abbaa meetira 50tu ba'ee tajaajila kennuu eegale. Milkaa'ina hojii Shinshaanoo Aanaa Malkaa Adaamaa kana keessa ga'een deeggarsaaf ordoffii waajjira lafaa kutaa magaalaa Dambalaas olaanaa ture. Obbo Mangistuu Darajjee itti gaafatamaa waajjira lafaa kutaa magaalichaati. Akkuma beekamu ijaarsa seera alaa kana wajjin wal qabatee uummanni yeroo baay'ee gaaffii dhiyeessaa ture. Akka gara seera qabeessaatti dhufuufiif gaaffii uummataa kana giddu galeessa godhachuutiin bulchiinsi magaalaas kallattii kaa'een akka kutaa magaalaa keenyaattis karoora qabannee ijaarsa seera alaa seeraan ala ijaarame kun akkuma maqaa isaarraa hubachuu dandeenyutti ijaarsa seeraan alaati. Seera hin qabu. Kanatti immoo mootummaan naannoo Oromiyaa keessumaa biiroon lafaa Oromiyaa seera baasee bara 2005 fi isaa dura kan ijaarame seera qabeessa akka ta'u pilaanii magaalaa faana kan wal simu yoo ta'e isarra dhaabannee gaaffii uummataa kana giddu galeessa godhachuutiin bara kana gaaffii uummataa yeroo hedduu kan ta'e uummanni seera qabeessummaa qabeeyyee isaatiif yeroo hedduu nu gaafachaa ture kanaatiif amma kunoo uummata bira geenyee uummata wajjin mariisisnee fedhii isaatiin regularization kana raawwannee ofii isaa mana isaa diiggatee daandii banee gammachuutiin uummanni keessummeessaa jira. Uummata faana taanee qabiyyee isaa kana harkarraan geenye guyyaa muraasa keessatti kaartaa hojjennee fi siistematti gashinee magaalli magaala akka fakkaatu pilaaniin magaalaa akka kabajamu pilaanii gurguddaatu daandiiwwan gurguddaa akkuma amma argitan kana daandii gurguddaa jira keessumaa Malkaa Adaamaa kanarra meetira 50 inni xiqqaan meetirri 15 jechuudha. Meetira 50 meetira 40 meetira 25 daandiiwwan gurguddaatu jira isaan kan hunda bannee fin dheera jechuudha. Kanaaf uummannis gammadaadha. Gaaffii isaa yeroo hedduu immoo waan ta'eetiif uummanni itti gammadee mana isaa diiggatee kaffaltii mootummaa barbaachisu kaffalee dhufaan hiriireetii daandii kana banaa jira jechuudha. Aanaa Malkaa Adaamaatti mandarri naannoo Bataskaana Kidaane Mireetiitti argamu armaan dura manneen addeessaa wal muddee keessa jiraachuufis ta'ee ba'anii galuuf danqaa ture. Yeroo ammaa kana hojii Shinshaanootiin daandiin sadarkaa isaa eeggate saaqamee haala kanaan gara seera qabeessaatti jijjiirameera. Jiraattota Aanaa Malkaa Adaamaa zoonii misoomaa gaara camoo keessaa aadde Iftuu Aliyyii fi obbo Taaddasaa Nugusee armaan dura qe'een isaanii sababa seera qabeessa hin taaneef rakkoo bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii bishaanii fi ibsaan dararamaa turre keessattuu sababa daandii dhabuutiin yeroo gaddaaf gammachuu waliif birmachuu fi wal dhaqqabuun rakkoo ture. Har'a garuu daandiin waan nuuf saaqameef akka garaa keenyaa baanee galuun jireenya hawaasummaa keenya geggeeffachaa jirra jedhu. Rakkoon ture nuti barabaraan bakka walgayiitti illee haala carraa argannu irratti Shinshaanoon kun akka nu adeemsifamu maal jennee nutu bara hedduudha gaaffii turre jechuudha.
gaafii saniif amma deebii kana arganne Shinshaanoon kun rakkoo jiru bobbaa fi gala duraan namni akka fedhetti wal keessan deemne duddaa garaa walitti ta'etti namni jiraataa ture jechuudha. Har'a duddaa garaa sanirra namni abbaan cidha qabus rabbiin nutti hin fidinii abbaan waan tokko qe'eetti illee gale namni haala bareedaadhaan bobba'ee gala jechuudha. Waan hedduu namatti tolaati. Kanumarraa jalqabee jechuudha. An urjiin aliyyi Shinshaanoo mata duree mana kiyya meetira 12 itti dhufe. Mata duree akka Malkaa Adaamaatti nam tokko kana durseen jiru adda durummaadhaan fedhii kiyyaan dhaabbadhee ka dubartiidha kanneen anjaare dhaabbadhee kaase jechuu gammachuu ajaa'ibaatitti nutti dhaggeeffama. Kana dura uummanni karaatti ba'u karaatti hin galu hin jiru. Kanuma agartan kana kennu karaan ba'aa jira. Amma waan haaraatu hojjetamaa jira. Waanuma agartan kana jechuudha. Faayidaan isaa uummanni akka fe'ee ba'ee galuu danda'a. Kana dura garuu konkolaataa galuu hin danda'u meeshaa fe'attee waan adda addaa kana rakkisaa ture jechuudha. Amma garuu kanuma agartan kana mootummaa shanuu isaa haala gaariidhaan uummata gammachiiseera deebiin uummataa deebi'aa jira jechuudha. Kana dura waan baay'ee jira. Amma yeroo ammaa kana garuu as qabee achi hin jiru jibbeessi jira maashina jira waan karaa maashinii si kaa'uu isaanii deemta malee isaarra irraa gortee deemuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu haala gaariin dalagamaa jira jechuudha. Obbo Daadhii jiruu fi obbo Girmaa Tasfaayis jiraattota Aanaa Malkaa Adaamaa yoo ta'an Shinshaanoon kun karaa iftoomina qabuun waan geggeeffameef nu gammachiiseera jedhu. Amma rakkoon duraan ture daandii qabnu daandiin rakkina jira. Amma maarree wanni daandiidhaa silaa tole daandiin hunduu jaalanne wanna daandiidha. Duraan daandiin hin jiru daandii laabichaa jira kanaafi tokko bichaa jira. Oduu waa'uu galee namni fiigeetu waliin dhaqqabu. Duraanuu karaan kun aba'uu yenneen ogguma sanu. Sabaa simintiidha. Waqtiin nuun taane yeroo isaa eeggatee gaama dhufe kinu. Na karaan baxaam itti bareeda karaan kun dhugumatti. Wanna karaa komiin qabnu waan tokko. Hin bareeda. Turee raawwatee lagiseedhaayi yaa namni hoggaa diigee nama tokko tokko illee hoggaa gogodda illeen garuu fuuldura hin bareeda. Hin misoo. Qeenee ammaa bareeda jira. Baxaam itas duwwade waan kana gara kiyyaa komii kanaan qabnu uummanni illee akkuma san jedha wanni karaa baxaam itti gaariidha. Rakkoon armaan dura ture bu'uuraalee misoomaa akka barbaachisutti yookiin immoo akka uummata hirmaachisutti hin turre rakkoon karaa jira ibsaa bishaan rakkoon kun hundi immoo rakkoo karaa dhabuutii fi karaan dhiphaa itti aansee ijaarsi illee akkaataa pilaanitiin yookiin immoo akkaataa seera qabeessatiin ijaaramaa hin turre rakkoon kun baay'ee uummata miidhaa ture jechuudha. Amma haala amma jiruun sadarkaa gaariirra jira hojiin hojjetamaa jirus baay'ee gaariidha. Karaan keessaa iddoo baay'eetti karaa hawwataa ta'een akkuma argaa jirtan karaa babal'aa namni karaa naanna'ee kiiloomeetira 2 walirraa fagaatee walirraa naanna'ee deemu karaa gabaabaadhaan amma karaa babal'aan babba'eetiin haala kanaan itti hojjetamaa jira. Ammas haala gaariirra jira Shinshaanoon sadarkaa aanaa keenyatti jechuu hin danda'a. Dirree hojii Shinshaanoo Aanaa Malkaa Adaamaatti argamuun hojicha hordofaa kan jiran. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Lammaa Baqqalaa pilaanii misooma qe'ee hojiirra oolchuun qabiyyee lafaa gara seera qabeessaatti fiduuf hojiin Shinshaanoo kun aanaa Irreechaa fi Aanaa Malkaa Adaamaa keessatti bal'inaan geggeeffamaa jiraachuu himanii hojiin kun gaaffii uummataa deebisuun cinatti galii magaalichaa dabaluu keessattis shoora olaanaa qaba jedhu. Hojii kun jalqabarraa baay'ee kabajamoo kantiibaa magaalaa keenya akkuma kallattii kennaniin gadi buune jechaadha. Aanaa lamaan irratti keessaa jalqaba Aanaa Malkaa Adaamaatti itti aansee Irreechaa faayinaalii immoo wanjiree amma jalqabnee jirra jechaadha. Sootaanis aanaa isaa irratti hojjetamaa jira. Kana hojiin rakkoo bulchiinsa gaarii keessaa tokko inni guddaan rakkoo mana jireenya jechaadha. Rakkoo alseerummaa hir'isuu keessaa tokko waa'ee Shinshaanoon kun inni hambisa jedhee waa yaadamuuf kana bichaas mootii as keessatti keessaa magaalaa teenya magaalaa smart gochuuf deemna waan ta'eef magaalaa smart gochuu keessaa immoo inni guddaa magaalaa inarsiitii qofa osoo hin ta'in bakka manneen adda isaatti baay'atu keessaa alseerummaa balleessuudhaafis Shinshaanoo murteessaadha jechaadha. Ijaarsi seenaa bara 2005 amajjii as ijaaraman dambii yookiin eerar footoograafii hin jiran jechaadha. Kanaaf
tootaalii bashalaa Shinshaanoo kun hin badaa jechaadha. Wal makaa waan ta'eef kanneen alseerummaa keessaa naannoo caafii jiru tootaalii badee jira. Kanaaf kana alseerummaa qofa balleessuu hojii magaalaa miidhagsuudhaaf ismaart gochuudhaaf galii keenya irra caalaa argachuudhaaf manneen amma asirratti argamu kun irra caalaan isaa galiin irraa argamu jechaadha. Amma kana seera qabeessa yoo finnu soosoo sabasabasanii manneen amma umurii isaa jiraatanii hoo xiqqaate mana tokkorraa galiin galu 70,000 jechaadha. Xiqqoo xiqqaate 70,000 torsi tokkorraa hoo xiqqaate amma barreet ankoola 2,500 innu 2,100 3 4 2,000 99 akkasuma dabalaa jechaadha. Turtii irra jiraate kan dambii dura. Kanaaf isaa'u hawaasichis gaafii yeroo dheeraatti baay'ee gaafii yeroo dheeraa barbaadu gaafachaa ture. As keessatti garuu akkuma gaafatu immoo kan hin barbaanne hin jira. Keessaa'u kan alseerummaan kan dambii booda tootaalii akka raawwatamu barbaada. Danquu barbaada. Kana waan ta'eef kana ciccine guyyaa guyyaadhaan kallattii kennine koree dhaabne koreen zoon irratti dhaabbate koree Shinshaanoo jira koree komiin jira hooggansi keenyaan qaxanaa qabate hankutaa magaalaa guyyaa guyyaadhaan hojii idileet qoratamee asirra gaameera. Baay'ee Malkaa Adaamas irreechas tootaaliif hin jiru. Hojichi hanqina naamusaa tokko malee of eeggannoo fi qulqullinaan akka raawwatamu itti dhiyeenyaan ordofuun komii fi gaaffii raawwii keessatti hawaasni kaasuuf battalatti deebii kennaa jirra kan jedhan obbo Lammaan muuxannoon hojii Shinshaanoo Aanaa Malkaa Adaamaa kun babal'achuu qabaa jedhu. Icciitiin milkaa'inaa tokko koomitii bira kutannoodha. Kutannoon jiraan wanni hojjetamee jiru. Qindoominni ogeessaa, qindoominni hoggessaa, qindoominni koree qindeessituu magaalaa fi aanaa kutaa magaalaa waan jiruu fi wal hubachuu wal dhaga'uu waan jiruuf guyyaa takka namni kanaan danqaa ta'e jira dhaabbatee tokko orienteeshinii gaa kennu guyyaa guyyaadhaan oolmaa keenya irratti ilaallaa rakkoo battalumatti jechaadha. Wanti ta'uu achi marti argamneeti bakka hanqannoon rakkoo uumametti achumatti bakka Shinshaanoo sadiitti jechaadha. Oolchileen bulchinu hundaa ol galu qindoominii fi kutannoon fi oolmaa guyyaa qorachaa deemu sun bu'aa qabeessummaa kanaaf gahee guddaa qaba baay'ee. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Ayiluu Jaldee bulchiinsaaf hojimaata itti fayyadama lafaa ammayyeessuun gochoota alseerummaa lafa magaalaa irratti raawwatamu maqsaa pilaanii magaalaa kabachiisaa magaalaa Adaamaa miidhagduu magariituu fi jireenyaaf mijattuu gochuuf galmoota ismaart Adaamaa dhugoomsuuf hunduu tumsuu qabaa jedhu. Hojiin laalle tokko hojii lafa magaalomsuu magaalaa Adaamaa pilaaniin hoogganuuf sadarkaa irra jirruudhaan doonne daandii cufame hedduun saaqamaa akka jiru inni kun ummanni keenya wabii akka argatu ummanni keenya jireenya tasgabbaa jiraachuu akka danda'u haala mijeessaa hin jiru ta'uusaa kan laalledha. Kanaaf isa kana jajjabeessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Amanamummaa dabaluu keessatti gahee olaanaa qaba. Ummanni mana isaa diigee daandii saaqee saamilee argatee dafee ijaarsa gara ittaanutti akka galu kan isaan jajjabeessu ta'a waan ta'eef faayidaa guddaa nuuf qaba. Adeemsa kanaan immoo hanqinaalee achi keessatti namni alaa laalu argu laala. Komentii yoo godhan irra caalaa caasaa keenya hin jajjabeessa jennee amanna. Kanaaf faayidaa qaba jechuudha. Namni cimee dafee hojii biraatti akka ce'u baay'ina ariitii fi qulqullina hojii keenya yeroo yeroodhaan laalaa yoo deemne isa jajjabeessuuf faayidaa guddaa qaba waan ta'eef kallattii kanaan laalaa hin jirru. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii imaltuu ABS guyyaa har'aatiin hojii Shinshaanoo lafaa waajjira lafaa Aanaa Malkaa Adaamaa irratti xiyyeeffachuun qophiin isin biraan gahaa turre kanumaan goolabameera. Qophiilee Adaamaa Broadcasting Service afaan biroo waliin turtii gaarii kan isin jennu. Qopheessee dhiyeessaan Alamuu Hirphaa, Gulaalaan qophii Jamaal Kadir, ogeessi kaameeraa fi gulaalaan suur-sagalee Oliifan Tasfaayetii, horaa bulaa deebanaa.